garuu biyya faranjii kana keessatti yoo waraqaa saniin qabaatiin hin galtu. Nama waggaa 10 biyya tana taa'ee waggaa 12 biyya tana taa'ee waraqaa hin qabne jira saaga. Waraqaa argachuu dadhabee waraqaa kennuu gidan jechuudha. Kagaluu barbaadu. Osoo inni inshallah boru waraqaa argadhe iftaan argadhe biyya gala jedhu kafaamiin hin jalaasu ta'e jechuudha. Maaltu dhoobe? Giddi minim waraqaa malee socho'uu hin dandeettu. Hidhaa baloo biyya faranjii jechuun kana wallaahi jaalattanii jibbitanii biyya faranjii kana qabdi. Akkanaan Liibiyaatti hin fixina. Akkanaan baraatti hin fixina. Akkanaan deemtanii Liibiyaatti faamilii keessan darartanii uf darartanii bahaaratti hin sutina. Warabban har'a Liibiyaa kana keessatti jechuun ijoolleen miiliyoona takka miiliyoona lama warri ka waan takka hin qabne mana gurgursiisanii mana baasanii ala galchanii warri mana qabutti gurgurate horii qabutti gurgurate lafa qabutti gurgurate oorruu qabutti gurgurate waan takka labbayee kadhataa ta'e kiraa manaa nama keessa gala mana namaa keessa waan kiraa manaa san kafalu dhabee ilmi sunuu akkasitti osoo hin bahin Liibiyaa jiru meeqa guluun waan kana maratti fixatanii ka har'a Liibiyaa jiru sanirraanoo ka waan kana maratti fixatanii bahaaratti du'e jiru. Haadha abbaa kasaarsi haadha abbaa hongees ta'uufiitii bahee as hin baane irraa hin qayyarra as bahee as biyya sanatti illee irraa hin qayyarra. Gaaf achi deemee dhufee biyya sanatti as bahee biyya sanallee ture yoo waraqaan argatiin biyya sana keessatti zeeroo haadha abbaan isaa akkasuma kiraa galan. Wallaahi haadha abbaas akkasuma ala bulan. Waggaa 10 biyya faranjii keessa taa'ee hojii waraqaa malee hojii dalaguu hin dandeettu. Biyya arabatti batti jettee mun dalagatta. Yoo waraqaa qabaatiin biyya sanatti hojii hin dandeettu waan mangistiin garaa keetiif nyaata keetiif sii kennu. Biyya Awurooppaa kana deemnaa san malee waan biraa laalan faamilii fi maal keessa na hin laalan ka'anii dhufanii Liibiyaatti warra rakkisan. Sanirraanuu ka waan takka hin qabne osoo beekan harki isaanii faamilii isaanii harka qalleeyyii osoo ta'an ka beekan biyyaa baantu na aarsa. Warra itti taphatanii achitti ta'uufiitiif illee asitti aramni itti taphatti. Har'a qabdee bor qabdee iyyisiiftee hawwil buusi birri hin qaban as deebisan. Immokor birrii 500 buusaniif immokor hin deebi'a. Har'a jechuun Liibiyaatti wallaahi har'a sa'a kan akkas sa'aan mara jiru immokoran deebisan mana hidhaa wayita bishaan irraa baasanii deeman. As dhuuf bishaan irraa qabanii hin deebisan mana hidhaa deebi'a. Ka bishaanii kafalee ka mana hidhaa kafalee baa achi deebi'a immokor mucuk ganda gessi. Hongee kan dadhaabee jechuudha. Ayyee ashamaa akkam jirtu. Ijoolleen Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtanii viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaatii sheer koppii linkii naa godhaatii namoota qaamni isaa ilaallatu biraan naa ga'a. Keessumattiyyuu ijoolleen Suudii keessa jiraattan Riyaadiin keessa kan argamtan akkasumas immoo imbaasii Itoophiyaa biyya Suud Arabiyaa keessatti argamu biraanii sheer godhaatii naa qaqqabsiisa. Obboleettii keenya kana asirratti argitan kana yeroo fayyaa isheen biyya jirtu kana fakkaatti. Amma immoo yeroo jiru biyya ormaa biyya hambaa teessee hojjetattu kana fakkaatti. Nyaadhaan nama nyaatti jedha Oromoo yeroo mammaaku. Obboleettiin keenya kun maqaan ishee Daraartuu Ibsaa Fayisaa jedhamti. Dhalattuu godina Horroo Guduruu aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaatti dhalattee guddatte. Mucaan kun sa'aatii 24 na hojjechiifti. Dhiigni afaanii funyaaniin na yaa'aa jira. Du'aaf jireenya gidduun jira. Yaa saba Oromoo sagalee qabdanii namara dhaabbadhaa karaa imbaasiittis himadhee jennaani imbaasii na jalaa qabu didanii ejensiin irraa dhufettis ejensii biyya keessa jiruttis himadhee jennaan namni na jalaa qabu hin dhibe adaraa keessan maaloo du'a gidduun jira du'aaf jireenya gidduu waanan jiruu fi sagalee koo kana ilmaan Oromoo biraan naagaa jettee hanga dandeesse sagalee isheetiin boossee nutti himatte mucaan kun jechuudha. Bakki isheen ciiftu kunoo iddoma hojjettu nyaata hojjetti waa hundumaa isheetu hojjeta. Bakki isheen ciiftu bakkuma iddoo hojjetaa oolte iddoma uffata waan adda addaa kana hojjettu ciifti. Bakka nagaalleen ciiftu bakka mukeefa qabu hin ciiftu. Jireenya nyaatan argadhu bishaanin argadhu du'aaf jireenya gidduu hin jira du'a malee wanti na hafee jiru hin jiru. Adaraa keessanii warri Suudii keessa jiraatan keessumaa Riyaadiin keessa warri jiraatanii adaraa na qaqqabaatii sagalee naa ta'aatii mana kana akkana baaftanii osoo reeffa koo achi hin fuudhinii jetti obboleettiin keenya kuni. Kanaafiyyuu obboleewwan keenya adaraa keessa warri Suudii jiraatanii mucaa kana warri imbaasiitti dhiyaattanii imbaasii Itoophiyaa Suudii keessa jiru deemtaniiti. Mucaan kun akka gargaaramtu kabajaaf jaalalaan sin gaafannaa. Viidiyoo kana immoo sheer koppii linkii naaf godhaa.
jijjiiramuu namni hunduu ni barbaada garuu nama hundumaaf mijataa miti yookaan immoo namni hunduu jijjiiramuu hin danda'u sababa maalii jijjiiramuu dhabaa ani jijjiiramuu nan barbaada jijjiiramuunis naaf naa ta'a jedhi namoonni baay'ee of amansiisa garuu jijjiirama sanatti jiraachuu dadhaba namoonni baay'ee galii isaanii fooyyessuuf jijjiirama baay'ee ni barbaadu namoonni baay'ee barnoota isaanii irratti jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu walitti dhufeenya nama duukaa qaban jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu maatii isaanii yookaan immoo namoota duukaa jiraatan duukaa jijjiirama guddaa fidanii milkaa'uu ni barbaadu kun garuu isaaniif saatiitti mijachuu dhabuutu jira yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota kooroon ispaayer wartaatan akkamnaaf jirtu talagaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole mee namoonni baay'ee maaliif jijjiiramuu dadhabu yookaan immoo keessi isaanii osoo fedhuu maaliif milkaa'ina irra yookaan immoo jijjiirama dhugaa sana argachuu dadhabu sababa maaliidhaan mooti jijjiirama irraa kan duubatti taanu kan nu taasisu jechuudha jijjiiramni waan namni dhuunfaan tokko namaaf laatu yookaan immoo wanta namni barbaade siif hiixatee laachuu danda'u miti akkanuma immoo kan namni barbaade bocee siif laatu miti jijjiiramni ifaajjii guddaa barbaada dafqa guddaa barbaada fedhii guddaa barbaada jijjiiramni jechuudha namoonni baay'ee jijjiiramuu ni barbaadu garuu immoo jijjiirama sanatti jiraachuu dadhabu maalirraa kan ka'e tokkoffaa sababa sodaarraa kan ka'e sababa maal jedhuurraa kan ka'e sababa namoota natti qabamuu danda'u jedhanii sababa yaadaniif kan ka'e namoonni baay'ee jijjiirama isaanii ni sodaatu jechuudha jijjiiramni wanta namni abbaan argeessiif laachuu danda'u miti jijjiiramni kan ofii kee afaajjee dhamootee waan barbaadde taatee fiduu dandeessudha jijjiiramoonni baay'ee karaa diidaarraan namatti ulfaachuu danda'u keessaaf alaan rakkoowwan adda addaarraa kan kee jijjiiramuu dandeenya kana osoo hin taane jijjiiramni dhugaan jijjiirama keessa ofiirraa jijjiirama yaaduuti jijjiiramni inni jalqaba irratti barbaachisu keessa ofiirraa of qopheessuudha jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jijjiirama keessaadha kan barbaachisu jechuudha nam tokko milkaa'ina irra ga'uuf nama duukaa jiraachuuf wanta kamiifiyyuu kan isa barbaachisu jijjiirama keessaadha malee jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jechuudha fakkeenya tokkoon sii fudhadhe nama raafaa jiru tokkoon nam tokko daa'imee dammaqsi yookaan kaase jijjiirama hin jedhu jijjiirama sanaaf kallattii ta'uu danda'a nam sun erga dammaqee booda maal gochuu qaba erga keewee maalirra deemuu qaba haala kamiin maal gochuu qaba eessa deemuu qaba maal gochuu qaba haala kamiin deemuu qaba kan jedhu namticha sanadha jijjiiramaaf karaa ta'uu danda'a namni sun dammaqsuun garuu namni sun jijjiirama ta'uuf hin danda'u namoonni baay'ee kallattii milkaa'ina nutti agarsiisuu danda'u kallattii gammachuu nutti agarsiisuu danda'u kallattii wanta yaadne sana akka nuun galma geessisu nutti agarsiisuu danda'u isaan garuu guutummaa guutuutti nu duukaa jiraatanii galma sanaan nu ga'u jechuu miti isaan kallattii nutti agarsiisuu danda'u garuu kallattii isaanii sanaan qabannee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya kanaafuu maal gochuu dandeenya nuti ifaajjiin keenya dadhabbiin keenya ulfinni keenya wanta nuun goonu keessarraa ta'uu qabaa jechuudha dhamaatiin keenya dadhabbiin keenya keessarraa kan taanetti yeroo fedha emotional taanee kaka'umsaan ani jijjiiramuun barbaadan akkas ta'uun barbaadan galma ga'uusuma barbaada jennee waan baay'ee asune kan galma geessisiin hafnuuf kan waan baay'ee karoorsine galma geessisiin hafnuuf tokkoffaa maal jijjiirama keessarraa honneerraa madde osoo hin taane jijjiirama yeroodha jechuudha yeroo baay'ee kan nutti miidhamu tole egaa mee seenaa tokko ol faana ilaallee adeemnu tole egaa mucaa dargaggeessa tokkotu ture mucaan dargaggeessi kun immoo yeroo hundumaa biqiltuu isaa kana bishaan obaasee guddifate erga bishaan obaasee guddifate tokkoffaa isaaf gaaddisadha lammiffaa immoo soorata addaa isaa laata mukni kun jechuudha biqiltuun kun tole egaa mee kookii yookaan immoo firee isaa kana nyaatee ittiin jiraata yeroo tokkorra jalaa gogee dargaggeessa kana jalaa yeroo kookiin isaa kun yookaan immoo gaaddisni isaa kun jalaa gogu baay'ee dhiphate eessan naqa jedhanii akkamiin godha haala kamiinan jiraachuu danda'a na jalaa gogeenaan eenyu duukaan jiraachuu danda'a jedhee baay'ee dhiphate baay'ee boo'e baay'ee yaadde garuu wanta inni gochuu danda'u bishaan argachuu dhabeetii kanaafuu gaaddisni tokko kana bishaan itti naquun qaba jedhee bishaan obaasuu jalqabee jechuudha bishaan kana namoota birriitiin itti bilchisiisee dhaqee akka isaan bishaan lagaa waraabanii baala isaa kana irratti akka isaan naqan taasisuu jalqabe garuu bishaan itti naquun isaa kun baala isaa kana hambisuu fi hin dandeenye gaaddisa isaa kana hambisuu fi hin dandeenye irraa harca'aa adeeme yeroo muraasaaf duwwaa irratti lalise yeroo kana dadhabbii baay'ee booda maal akka godhaa jiru bitaa isatti galee garatti citu gaafa wallaalutti deemee nama ogeessa gaafate maal gochuun qabaa kunoo gaaddisni koo utuun ilaalu utuun irraa sooradhu na jalaa gogee baduufidha kanaafuu maal gochuun qaba jedhee beekaa sana gaafanni gaafatu yookaan immoo ogeessa sana gaafanni gaafatutti tole egaa
ati bishaan irratti naqaa turte kana eessa isaa irratti naqaa turte jedhe matama baala isaa irratti ol baaseen bishaan naqaa ture gaafa inni jedhutti wayi dogoggortee jirta. Kan inni irratti naqaa turte baala isaa irrattidha. Keessa isaa irratti osoo naqaa turte yookaan osoo hidda isaa irratti naqaa turte ta'eeti baalli kee goguu hin danda'u ture. Kanaaf immoo ati baala isaa irratti osoo hin taane hidda isaa irratti naquu qabda jedhee deebiseef. Namtichi kun erga akkas ta'eeti jedhee baay'ee hubate baay'ee irraa barate. Nuti illee yeroo baay'ee dogoggoroowwan keenya yookaan immoo misteekota hojjenne yookaan wantoota dogoggorre kamirratti furmaata kan ta'u osoo hin taane kan aara galfii ta'u osoo hin taane kan nu yaannu haala kamiin dafnee wanta sana hambifachuudha furmaanni wanti jiru. Garuu wanta sana hambisuuf wanta nun gochuu qabnudha barbaachisaa yookaan murteessaan. Wanta nun goonu sun maal? Wanta nu barbaachisan dogoggorreerraa hojii keenya irraa maatii duukaa walitti dhufeenya nama duukaa dalagaa keenya irratti wanta kamirratti dogoggora nu hojjenne sana otoo hin taane wanta dogoggora keenya sana sirreessinu barbaachisaa. Nuti dogoggora keenya sirreessuuf waa'ee dogoggora keenyaa odeessinu osoo hin taane furmaata isaa odeessuu qabna. Maal dharee furmaanni isaa baala isaa osoo hin taane hidda isaa jijjiirama isaa barbaachisaan wanti keessaa mala. Kanaafuu waan baay'ee keessa dabalatan nuti guddaa qaba. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turte gaarii.